Deetiin tarkaabsiisee ija guduun fadhee baafadhaa kalaa jireenyi makanaan fadhooni. Jireenyi makanaa jibbeetiin jira wantu beedefi. Ayyalla mata warra gabadhuu deefi qaba. Jaartii fuudhuu nan raawusee narraan suuqama maal barbaadatti sila kabira barbaadda wayan dhiira sirrattuu naaf gaani dhiisaa gubbaa kabira barbaadda Narraayee keerra talaa maalin sirraa hangati isheetutti ishinjuu injuu na tuffattisa injuu ilmaan keessin fidaasii hojii jiraachuun barbaadu uleen nana jeessu amma saayifuu bayanillee hin jiranii hije yoonu dhageessu narraayee woo ati isheetti malanii qoon hidhaa narraayee. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya deebi'ee dhufeetiin jira. Ara dubbiillee dheeressuun fedhu saayifuttiin dawwalaa kabajamtootaa fi daawwattoota kiyya lubbuun na dhiibatee jira. Abdii lubbuun na dhiibatee jira. Eessaa dhufte maaliif hukkullatte yoon dibadhe hin bahu yoon taa'e hin bahu yoon aamusaan taa'e hin bahu yoon irraa obse hin bahu tamaam sanumaafuu jireenya kanaa zibbee ilmaan odoo hin jiru ilmaan ijee lubbuutiif dabarsuura ilmaan isaatis amma reefuu afaan na hidhee harka na hidhee natume jechuudha. Gurbaa kana saayiba isaati bikka takka dalaganii ammallee ittumaan dawwalaa seefuttee hordoftootaa fi kabajamtoota keenya akkanuma nafaana turaadha. Ijoollee fidii jee lubbuurran dhaabbachuu jira amma nakaan hin jiran maye ijoollee tiyya fidii jee lubbuurran seefuttiin dawwaluu jira. Hello. Hello. Saifu. Hello Saifu. Ana titi amma gurbaan kun cinkina kaayatiti gurbaan kan dhufteen irraa baastamu yookaan ilmaan isaati siniin kanaaf ganaa akka maqaa kiyyan kaasan ilmaan ijee lubbuun na dhiibatee harka duduuban na hidhee si mana keessaanatu jira manatti galuu hin danda'u yoon gabbee eeysa oolte eeysa dibatte maal dibatte jee gurbaan kun lubbuun na dhaabbate dira reefu asii hidhee qaama kiyya kanas uleedhaan nan bisneen namni kun mee akka khalaas ilmaan isaati siniin dhiisaa fi jireenyuma kanaan fadhu uffata kiyya fudhadheetiin hin baati qoottume. Ammallee natti beete kadan tumene jabaki. Namura jira namuna bira jiru. Ilmaan keessa nagaa jiraachuun danda'uuf fudhadha jeetiin bikka dalagaa ijoollee jiyyoo geelee xiyyaa akka biraan ittiin dhiise. Intala nagarra qabu isaatiin intala yaqeena wajjin nagaan hin jiraattu jeetuma sii lubbuun na dhiyeechu jira. Ampadu yoo sii baatu sanjii sarraan dala bulaan ilmaan saafenaan ilmaan saan irraa tarkabatoo ilmaan ijee dontuun wasi ajeesee jira si haa ta'ulee dhaadhee natumu. Yaa fagoon tarraan galleeti as duraan deemu kun ammaan tan ilmaan hin siifite jeetiin gabbee itti gabbee inni mana kaan keessa jira. Maal dibatte eessaa dibatte eenyuuf boonta mirkiinis hojii jiraachuu baatte siin ajjeesaa jee kan lubbuun na dhiibataa bada. Wayi maan maqayya kana humna irraa citaan cinqiina kaayan immoo wallaahi kalaa jireenya kanaan fudhu ilmaan isaa fitee halkan gurraacha baafadha magaalota nagaa isaaf kola biraan ilmaa. Wallahi aaraan illee waan biraadan bu'in bakka jira dubbuu kanallee waan hin jedhin maaliif atiin kun ijoollee qabdaati mee ooltineen inni faana kalaas motora qabatee inni faa. Wallahi cikkuma kanaaf dadhabeetiin jiraasii hona olaa jiru akkanatti. Ilmaan kiyya naafiddu malee jee akkanatti finkinna dhiibataa ilmaan kiyya naafiddee dirqiidhaan akkaanan si hojii jennaa hojii galuu baatte jee akkanan na jingaan jedhee ilmaan isaati siniin tarkaabsiisaa uffata kiyyanarraa fuudhiin hin deema kalaasan. Yaa boonu kalaasi inni nufaa motoraa qabatee nufa. Sarti amma fagoo jirta? Fagoo jirta ammatti? Ilmaan kiyyoon hafi dubaatta siin ajjeesan anji jiraati ilmaan tana deekaa takka keessatti ilmaan tana ooltu.
ilmaan isaatis fidee Takkanatti hordoftoota fi kabajamtoota kan gisee furrattis dabareetiin jiraan agartan jechuudha. Namni nama bira jiraachuun bareedaadha. Gurbaan kun kophaati ishee kun kanatti uleedhaan nagee waraansillee needhee harka duuba needhee waraansillee innatumu jira jechuudha. Dirree fuuti. Yaani annagee adirraa jiraachuun dandeenya. Yoo fuudha inni maaliif fuutaa kan hojjeenii calirraa jees nan dhiisu. Kun kan innatuma arku jirtan jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota qiyya. Kuma tanaafu dadhabee andalaa akka xiyyaati simboo jeeti waan toobsee callee ilmaan giyya dalageetti galu jira yoon dalagee galee simboo yoon mana keessa taa'e imboo yoon dubbadhe imboo mee jireenyummaan akkanaa kun akkami jireenyummaa hayaatuma akka kiyyaa kan namni hayaata jiraachuu jiru ni jira yoon akkanatti fuula dhiqadheetuma tolfadhee gabbee eenyuuf tolfatte nama tolfattee eenyuuf tolfatte qaadhi manaa qabdaa ira biroolte ana manara ba keessatti quule ilmaan saatti qaftee ilmaan kun obaati sadi guutuu akkanatti uban qabu hordoftoota fi kabajamtoota uban qabu ilmaan kana keessatti dalagee amma ilmaan kiyya waan fedhan waan isaan barbaadanii jee asii dalagaara dhukkaa'ee coraan kiyyan dhume saree fakkaadhee afme jee akkana deemu inni maal abdatte namaa hojii jirta eenyu abdattee kana kukkullatte duba isuma jechaan zalaalan booya yoon booyaa fuudhee na dhiiseenis jireenya kiyya firraa hin jiraadha yoo na dhiisee yoo na dhiistee viidiyoo tana siif immoo jira jireenya mataa kiyyaan hin jiraadha atis akka fuutee jaartii ta'ee hojii jiraadhuuti narraa dhalaa fuutee sanarraa nagayaan qabadhu nagayaan jiraadhuun si hojiin jiraachuu hin fadhuu ganaa naagee jira dhalaa na tumsiisteeti summiin obaasistee mana na fiddee waan meeqana gootee kalaa jireenyi si hojii naagee jira kalaa sanee jireenyi moo والله كنت أنا عاوزة ما نمشي جتوني زي ما نسمع بها بديو المال يدون جوتين قال ما قال سيب دينا توما الماني جي أفمر لا كدياتي بقدين كبر دون جي متى كبر توما سينو متومو إني سرت أنا متومو الرادو دي أنا ما شافك أنا هارت تسكر قال لك أنا نوجي جراتا يوم نوجي جراج باتزين جيزا ميكا كزين ما صار يزاي في توم بافردو تو رافي قبل تو تقي يمبو منا غايسان المان كي يفدو جيتي لبنا دي بتي المان كسيفين فدانين لبو غراتي دان قاين نركو دودو بنايده نتو جرو بيجورا سيفوتيز دوله هنك سيفون دفو ايجيتمان المان ساسن تركب سيسه يجودون فدي بابدا وعليكم السلام سينو دنيا مالك ما دادنا والله سيبون سيتم يا باس يا ربي يا معلم يا ربي يا نمي تكون معلومه فدا يا ربي انت انا جيسو فدا معلومه فدا بوين كلاس بوين كلاس لا اله الا الله دغم اسي انا دغم اسي سنجرار كوتو بتيرنت ملمان كيونا بدو باتجي وجلوب تنتلي انت لنا قريز مقبا ilmaan siin fituu rain ilmaan kiyyo naa gutti fedannaa ilmaan kiyyo ati eenyu hojii jirta eenyu abdatte eeysa qulqullattee oolte yeete harka hojii dubattee da'uleedha raayino godhe la ilaha illallah ya rabbi kiyya maaluma hanga yoomitti ya rabbi kiyya maaluma sa cinqiin kanaatiin ish hanga yoomiin isaatuma maala qalaas ilmaan sagaleen keessatti fi ilmaan isaa fudhatu ilmaan isaa siin garsiisa ilmaan isaa kanneen ilaalchiin keessa sa dhiirummaan nadhoo tol deebee nadhumatumaa ooluu miti haadha ilmaanii sanuu haadha ilmaaniitumaa ooluu miti dhiirummaan kuma naaf dadhabeetiin jira maaloo barbaadaadha ilmaan sada kalaas ilmaan sameetti kenname metti agarsiisme ilmaan isaa haa nyaatu yoo barbaade ijatan nan argu laakiin waan takka walitti hin qabnu laakiin anis inni dhalaana tumsiisee waamee kana godhe inni duniyaan hojii jiraattii jee tamaam namni dikkii hojii jiraata halkani guyyaa namni dikkiidhaaf uleedhaan namni nama hojii ni jiraata jabaasee hojii jiraata namni maaluma teessa seenuu biyyaan ish wallaan sukkaara takkan akkaasaa waan isaa jiraata innatu meeqaa waa galchina yeroo kanatti namni ilmaan ofiitu tumee adeebatee jiraachisuu dadhabee jira namni sammuudhaan nama hojii jiraata malee humnaanii miti uleedhaanii miti. Angkau bener kau tu bener ini nak tahu lagi saya tu. Subhanallah. Nanti tak kalian jiru gibbi kan biasa? Nanti kan jiru. Gibbi tanya ni bayi Arab malah enggak ada abba mana Arab asal orang biasa ni badiya jiranan tak kan jiru ni. Lafa kulla sih agak situ mawar. Lafa kulla harga sih warga tu batti deh na tume. Angkau. Abo kun marata hucu kesada wallahi lammi lias kesan kabu sila lammi semuti ya mani kabani hilani.
والله مرة لما يساقوتوا بتيجي ليفت مرة لما يساقوتوا راس كيس أنا ما عندي بيزين أجهزة يزيلوا بندري بتشالوا بس سمالو متين جابر هو بنري بيبرني كي جواب جاتي كاب جنني كي جواب رك جريت ما في أمس مشاكل سيقوليت ما ستوميتهم أمس جاتي برديبو أنك أنتم مالا أسمع سيكنا كوتشي أسمع سيكنا يكيه بربرو أمس كبراج لا كارني كون أنك أنتم مالا فودة كفودة تيسيني مالي فودة يجي هاي أرى يوري سبروس كبراج برتا كرتاري بكمل ها لا فدوا فودو أنا أمشي نجاني iftee mataa kiyyaan jiraachuun barbaada. Ilmaan keessifin guddisaa tokko faarra nadhiisi yee nadhiisuu yidee fuudhee dhalaa inni fuudhu guutuu akka mana qumaamaa keessa nu dhiiseeti mana amma neebiifin dalagadhee tolfadhee keessa jiraadha manni inni naafarra shan jiru. Mana qumaamaa keessa teenyeeti sinas keessa teessi yenni dhalaa inni fuudhe dubbiin hoggooti. Walitti akka waliin sin jiraachisa jeete asitti dubbiin hoggoodha. Dhalaan na wajjin jiraatu jee dhalaan irraa hammaadhee dhalaa meeqata inni wanti ijoo ofirraa oofe duba inni noo ganama galgala. Mana qumaamaa keessa kireeffatanii jiraachuu dha. mana bareeda ati dalagattee bar mana kireeffatee keessa galuu jirtu malee bar akka isaaniitti ustee seetiin amma dalagaa ilaal ganama za'a dura dalagaa oleetiin jimmata yoomiyaa dalagachaa ole khayma ijoollee hiriyaatti yaa bira gaa jimmataa fooshaa qaqabnaani beeyta tolfadhee khayra eeysa kullatte eeysaa kana dibatte duuba afooshaan jiruuf jireenya biyya namaa sanuu biyya baqattummaa kana keessatti namni yoo afooshaan dhiiraa wajjin gamaa olte eeysa tolfattee dhufte eeysa akkas taatee dhufte eeysa dibattee dhufte eeysa dhiqattee dhufte dirqama dhiqachuun qabu yaanni dhiqadhee tolfadhee uffadhee deemuun qabu numaan booyaa zalaalam isaa maachila taayetiin booyaa olaa jireenya kiyya jaldeessaatu bar hudduu fi garuu ka reedha agarsiisa jeen qubatti qabeedha kan ifiidhaan argu mboyin kalaas wanni na ijoollee asbituu wallaallee mushaakaluma keenya kan akka ijatti nagarree jeetiin ijoollee mana namaa qaa'e michoo geeleeti yaa bira qaa'ee dhufee asii ta'u ijoollee isa keessa eenyu abdatteeti kan ofirraa alan akkuma sana masii abarra mee maaliin abdatte hayaata dhiirtii isarrattuu naaf geessi maaliin abdadhee inni ganamarraa galgalanatumaa ol dhiirtiin duruu isa na fakkaatti haati hattuun jedhan ilmoo namantuu jedhan ifiif waan naannessu baratee miti akkasumas isa'anni nama hundaa akkasuma ilaalanii qalaas ilmaan isaanii fidaa fi qarqara kiyya kan baan tamam qarqara saampoo maqaa kiyya nan kaafne maqaa yoom immoo hin jiraatin yoo kajuu taate meeshaatti gurguradheetiin deema. meeshaatti yoo gurguradheetiin deema manuma maqaa isaa hin barbaadu qalaas jireenya. Hanqoomiin jiraadhaa hanqoomiin tumamee jira. Baara saan kun zaa roobaati zaa kanatti doonii irra deemuun ulfaata. Xiqqashoo mee obsiiti hanga ganna kun ba'u xiqqashoo obsii baatii lama baatii sadii booda inshaallah haala itti deemtu hunda si mijeessinee deemta wallaa amma kalaas duraan ilmaan kana dhiisuu jeetiin taa'u jiraami ilmaan kana akkatti irra saraayee colaa irra fixadhee biyya namaa kana keessa dhiiseen taa'u ilmaan dhiiseeti baarirra jiraannaan jiraadhee duunaanis baaritti ammallee itti dhiifteen deemen har'a ilmaan kana osoo bira galchee niin jiraachifadhe osoo jedhee nama jiraachifatu miti nama beera agarraan ijoollee kana ulaatti cufee beera jala kaa'uudhanne inni nama ilmaaniif bakka kennuu miti. Ilmaan jechuun jiru kana ni geejjiba. Sababa ilmaan haajaan qabu ilmaan silaa raajaa qabaate baay'isa guutuun qadalaa jala deemsa ilmaan kiyyee guyyaa tokko masruufeen beeku anuma yaa'ii godhee jireenyumaa natti jibbisiisuu deema inni. Jireenyumaa natti jibbisiisuu deema. Ilmaan keetii kana osoo yaaddee bara haadha ilmaan keetii kana kanatti jeettee ilmaan akkasiin baarragdee akkasiin boochee halkan sammuu nagaadhaan jiraattu yaaduu dhabuun bara ilmaan yaaduu miti. Wallahi cikkuma. Osoo ilmaan yaade siif yaada. Cikkuma yaa'aatu maa. Naan booyin kalaas. Inni gana maa galgala. Booyin amma. Booyin abshir. Rakkoon baay'atte. Furmaata fidee dhufa rakkoon baay'achuun furmaata fidee dhufa booyin. Inshaallah rabbiin sirraa jijjiira wanni jijjiiramne hin jiru booyinati. Raamir bana rajul nas matte asi social media ragana magar gele boya.